Fardeen gara kutaa ja'affaatti yeroon darbu ijoolleen hedduun gaaffii jaalalaanaaf dhiyeessuu jalqabani. haa ta'uutii garuu kaayyoon koo barumsa barachuu malee hiriyaa qabachuu miti jedheen yeroon tokko tokko isaaniif deebisu namni na dhaggeeffatu hin jiru. Kunis waan baay'ee natti ulfaateef tarii guyyaa tokko dhiibbaa narraan ga'u kan jedhu sodaadheen barataa yeroos kutaa 7ffaa baratu sababa jaalala koodhaa fedhee daree kutaa 6ffaa na waliin taa'ee baratu tokkoof gaaffii jaalala isaa tole jedheen fudhadhe. Dubbiin kunii fi akka inni kutaa 7ffaa dhiisee kutaa 6ffaa keessa na waliin taa'ee baratu otoon turiin maatii koo bira ga'e. Yeroo kanatti abbaan koo kanaan booddee dargaggeessa baluu waliin akka hin deemne jedhee na reebuun natti dheekkame. Anis tole jedheen gochaa abbaan koo narratti raawwate yeroo dargaggeessa kanatti deemeen himu innis baay'ee gadduun eessuma isaa abbaa koo firiyyaa ta'e tokkotti akka na jaallatu himachuun abbaa koos gaafachiisisate. Haa ta'u malee garuu abbaan koo barumsa akkan baradhu waan barbaaduuf hin ta'u mucaa kiyyaa ijoollummaatti laadhu jedhee dide. Mucaa jaalallee koo kanaanis hadaraa kee yoo rabbi sodaatte mucaa koorraa siqeedhee deemee ofiin kadhate. Haa ta'uutii garuu anaa fi hiriyyaa koo gargar baasuun waanuma hin danda'amne ta'e. Abbaan koos baay'ee na gorsee natti dheekkamees dadhabe. Hiriyaan koos narraa cituu dide. Utuma haala kanaan jirrus barumsa keenya kutaa 8ffaan ga'e. Yeroon kutaa 8ffaa ga'us abbaan kiyyaa barumsa akkan dhaabu na dirqisiise. Anis baay'ee waanan sodaadhuuf barumsa koo kutaa 8ffaatti addaan hin kute. Hiriyaan koo kunis dubbii kanatti baay'ee gadduun koottu wal fudhannee bannaa naan jedhe. Anis lakki hin ta'u dubbii kanarratti abbaan koo faati koo gargar ba'uu ni danda'uun jedhe. Sababiinsaa sababa keenyatti dubbiin tokko mana keessatti yoo dhalate abbaan koo haadha kootiin situ kana godhe jedhee baay'ee ishee rakkisa. Kana booddees barumsa koo saddaan kutee waanan jiruuf abbaan koo biyya Sudaan obboleettii isaa bira akkan deemu na godhe. Anis otoon boo'uu fedhii koo malee hiriyaa koorraa gargar ba'een gara Sudaanitti imala koon taasise. Haa ta'u malee garuu biyya Sudaan deemees ji'a lama toon guutiin mana adaadaa kootti dargaggoonni wal gahuun ana soddaan kee jechuu jalqabani. Adaadaan koos maal isinii shamarreen gara biraan lafa kanarratti hin dhalanne nama biraa'oo arguu hin dandeessanii jettee hunda isaanii ofirraa deebiste. Haa ta'u malee bakka hojiin hojjedhutti dargaggoonni yeroo garaa garaa dhufuun baay'ee na rakkisuu jalqabani. Kanarratti adaadaa koo waliin yeroo hedduus walitti buune. Ammas karaa eessuma koo yookiin obboleessa adaadaa koo dargaggeessi tokko akka na fuudhuu barbaadu karaa isaa na gaafate. Anis eessuma kootiin hin barbaadu hiriyyaa nan qaba jedhee didus dirqiidhaan namicha kanatti na gurgurate. Namichi kunis yeroo gabaabaa keessatti ni kaanaaf godhee gara mana isaatti na fudhate. Dubbii kanas maatiin koo yeroo dhagahan baay'ee gadduun yaa carraa mucaa keenyaa jedhani. Haa ta'u malee garuu namicha kana waliin wal fuunee mana keessatti walii galuu hin dandeenye. Hiriyoota isaatti baay'ee na shakka, na rukuta. Homaa mana keessa kana kan jedhamu hin jiru. Kanumaanis waggaa tokko ergan isa waliin jiraadhee booddee adda baanee anis gara biyya kootti galeen maatii koo biratti barumsa koo kutaa 8tti fufe. Maaliif na jallifta jiraachuun jabaatte hirmadhu yaa gooyta keessa kiyya garta keessa kiyya garta. Hangan kutaa 10 xumuruttis ciniinnadheen baradhe. Kutaa 10 ergan xumuree booddee hiriyoonni koo maaliif biyya hambaa deemnee dalagaan dalagannu jedhanii yaada naaf kaasaniin anis yaada isaanii otoon turiin yeroo gabaabaa keessatti piroosesii xumureen miilla koo gara Baahiriinitti kute. Jireenyi Baahiriin waan baay'ee natti ulfaateef turtii waggaa tokkoo fi ji'a 6 booddee carraa gara biraa yaaluuf gara biyyaatti deebi'e. Turtii ji'a tokko biyya ergan jiraadhee booddee ammas imala koo gara biyya Dubaayitti taasise. Rabbiif haa galatu. Waggaa 2 fi ji'a 5 guutuus achi keessan hojjedhe. Biyyatti boqonnaadhaaf deebi'een turtii guyyaa 20 booddee cidha hiriyyaa koo tokko irratti gaggeessa maqaan Najiib jedhamu tokko waliin jaalalaaf wal kaadhimmanne. Yeroo gabaabaa keessattis jaalala mi'ooftuu fi hedduu namatti toltu keessa seenne. Haa ta'u malee garuu turtii booddee akka inni haadha manaa qabu dhagaheen yogguun isa gaafadhu lakkii haadha manaan qabu haati manaa koo gara fuulduraatti hin fuudhu si'i kun dubbii namaatiin dhagahin jedhee gaaffii
koof naa deebise. Ammas turtii booddee hiriyoonni isaa akka inni qarshii jaallatu malee jaalala hin beekne hiriyaa dubartootaas yeroo yerootiin jijjiiru natti himani. Anis dubbii kana yeroon gaafadhu innis inaaffaadha jedhee anatti deebise. Ammas dubbiin jabaattee akka inni haadha manaa qabu sirriitti ragaa waliin biran ga'e. Dhumarratti innis na amanee garuu amma gargar bahanii akka jiran natti hime. Tole jedhees nan callise. Innis yoon si sobee wallaahi ardii fi samiin na haa kaadu naan jedhe. Anis tole jedheen boqonnaa koo ji'a lamaas waanan xumuradheef deemuu fi yogguu jedheen itti himu innis tole deemii hanga waggaa lamaatti dalagadhuuti anis asii haga humna koo nan dalagaa saniin booddee wal fuunee waliin jiraanna naan jedhe. Anis tole jedheen waan inni barbaade hundumaa guuteefiin imala koo bakka hojii koottiin taasise. Kanaan booddees jaalala keenya bilbilaan yeroo dheeraa haasonee waliin dhandhamachuu jalqabne. Haa ta'u malee garuu turtii yeroo muraasaa booddee ammas biyyaatii akka inni jaalallee qabateen dhagahe. Yeroon isa gaafadhu lakkii kun dubbii namaatiin amaniin jedhee anaan na amansiise. Xiqqoo tures dubbiidhuma akkasii dhagaheen yogguun isa gaafadhu ati oduu namaa maaliif dhageessaa kunoo ani si biran jira mitii jedhee gurra koo na mure. Maallaqas yeroo yerootii waan na gaafatuuf anis waan baay'ee san jaalladhuuf isa abuullee waan hin feeneef yeroo inni na gaafatu hanga inni na gaafate nan ergaafi. Haa ta'u malee garuu dubbiin akka ani yaade hin taane. Turtii yeroo dheeraa booddee haati manaansaa jalqabaa biyya hambaatii galtee mana maatii isheetti galee akka inni ishee fuudhen dhaga'e. Anis dhugaatti baay'ee ofitti gaddeen rakkoo hedduus qofaa koo dandamadheen alhamdulillaa rabbi hojii kee siif haa kennu anaaf kan naaf kaa'een dhabu jedheen gaditti dhiise. Yeroo ammaa kanatti garuu jaalalleen koo jalqabaa kan isaaf jedheen biyya hambaa deeme fuudhee ilmoo godhatee waan adda ba'eef kottuu biyyatti galii nan si fuudha naan jechaa jira. Abbaan manaa koo ni kanaaf godhee walirraa hiikamne biyya Sudaan jiraatu rabbiif jedhii kottuu walitti araaramnaa naan jechaa jira. Ani immoo baay'ee waan miidhamee jiruuf isa kam akkan amanee waliin jiraachuu danda'u rakkoo natti ta'ee rakkoo koos naaf hiraa jedheen isin fuuldura dhaabbadheera. Isa kamitti yoon heerume jireenyi koo qajeeltuu naaf taati maaloo yaa lammii koo na gargaaraan siniin jedha. Jechi keessan baay'ee na utuba. SD Dubaa irraa nagaa galatooma. Yaadni keenan na durke suura tallaaquu wadarguu fawwinee bardeera si yaadan irrallee galeessa sanyii koo dhibbuuf si uffata hawaasaa. Ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha. Egaan akkuma barame guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi SD Dubaa irraa nuuf ergitee isiniif qabadheen dhiyaatteera. Akka irraa barattaniif itti bohaartan homaa shakkii tokkollee hin qabnu. Obboleettii keenya SD xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomi siin jenna. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 akkuma xalayaa kana armaan olitti dhageessan jireenya jaalalaa obboleettiin keenyi nuu qooddee jirturraatii bu'aa ba'iinsa jaalalaa maatiin harka keessa godhate biyyaa biyyatti obboleettii keenya kan godaansisee dhageenyiiti jirra. Obboleettiin keenya kutaa ja'affaatti hiriyaa baay'ee wal jaallatan waliin sababii abbaan ishee fedhii hin qabneef walirraa gargar bahanii abbaan ishees kutaa 8ffaatti barumsa ishee dhiisisuun isheenis biyya Sudaan deemtee mana adaadaa isheetti ammas dargaggoonni yeroo ishee rakkisan eessumni ishee hiriyaa isaatti ishee gurguratee niikaa godhanii wal fuudhani. Haa ta'u malee garuu dhiibbaa namoota kaanii waan ta'eef jireenyi obboleettii keenya kanaaf baay'ee ulfaatee turtii waggaa tokko booddee walii galteen dhibuun walirraatii gargar bahani. Kanumaanis dhiistee barumsa ishee gara biyyaatti deebitee kutaa 10ffaa xumuruun gara biyya hambaatti malte. Biyya hambaa Baahireen irraa gara Dubaatti jijjiiramtee akka carraa cidha hiriyaa ishee tokko irratti ammas dargaggeessa hiriyaa dubartii baay'ee jaallatuu fi qarshii jaallatu haadha manaa gara biraa qabu waliin wal barte. Isheen dubbii kana hundumaan beektu. Dhumarratti garuu dhugaan ifatti baatee hiriyummaan isaanii gargar diigame. Obboleettiin keenya gaaffii kan nuuf dhiyeessite yeroo ammaa kanatti hiriyaan koo jalqabaa fuudhee haadha manaa godhatee ilma godhatee haadha manaa isaa waliin garuu waliin jiraachuu waan dadhabeef gargar bahee jira. Kottuu waliin jiraanna naan jechaa jira. Chi biyya Sudaanii sababa inaaffaa hiriyoota isaatiin mana keessatti walii galuu dadhabanis kottuu nan si fuudha naan jechaa jira jettee obboleettiin keenya nutti matteetti. Mee otoo siin ta'ee isa kamitti heerumtu jireenya koos isa kamtu qajeelchee na gammachiise na bulchuu danda'a jettee gaaffii nuuf dhiyeessiteetti isin obboloonni koollee komentii jalatti eenyu akka ta'uu fi akka yaada mataa keessanitti akka barreessitanii fi asumaan kabajaan isin gaafadha.
obboleettiin keenya yaada anarraas ta'e hiriyoota keenyarraa yeroo fudhattu akka sammuun kee murteessetti malee dhiibbaa yaadaatiin murtee kan keenya murteessine ofiif akka hin murteeffanne hadaraa kan jedhu yaada siif hin qaba. Sababni isaa kun ilaalcha yookiin agartuu keenyaan malee kan keetii miti. Madaalli ija kee keessatti isa caalu sumatu beekaa. Dhugaan jiru garuu nuti argaa jirru kana dha'ennee sitti ni himnaa ati garuu kan feete murteeffadhu. Egaan ani yaada mataa koo yeroo siif ilaalladhu obboleettiin keenyi akka kootti hiriyaa kee duraa baay'ee wal jaallattan garuu sababa maatii keetti gargar baatanii Sudaan deemte waliin utuu hariiroo godhattee baay'ee natti tola. Jireenyi kee inni jalqabaa fedhaan gargar bahee jira. Sababii inni ittiin adda bahe waan beektuuf turtii waggoota 4 olii booddee jireenya akkasiitti deebi'uun baay'ee ulfaataadha. Hiriyaan kee kun immoo daa'ima godhatus turtii yeroo dheeraadha waan ta'eef jireenyi jaalalaa waan gab nama hin gooneef daa'ima isaa akka daa'ima keetti ilaaltee utuu waliin jiraattee kan jedhu yaada siif hin qaba. Kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabootiin obboleettii keenya akka utubdan asumaan ammas kabajaan isin gaafadha. Egaan qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti hanga yoonaatti waan nu dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatti xalayaa jaalalaa fi seenaawwan jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee maatii keenya ta'uun xalayaa jaalalaa yookiin seenaawwan jireenyaa kan keessan nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u karaa tola telegiraamii keenya lakkoofsa bilbilaa jalqaba irratti argamuun nuuf erguu dandeessu jecha laayik sheeriif sabiskiraayib gochuun akka nu gargaartan koomenti gochuun yaadaan obboloota keenya akka deeggartan asumaan kabajaan isin gaafadha. Qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture gammachiista shoomeeti. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomna.